Gurmaa'insa gandaa haaraa tajaajila si'ataa dhiyeenyatti akka argannu nu taasisee jira jedhan jiraattonni godina Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa. Nageenya ni mirkaneessina. Baga gammadan, baga gammanne. Gurmaa'insa cimaa ta'e ni ijaarra. Gurmaa'insa gandaa haaraan tajaajila si'ataa naannoo isaaniitti akka argatanii fi rakkoo kanaan dura tajaajila argachuuf karaa dheeraa deemuun baasii hin malleef saaxilamaa turan irraa akka isaan baraaree jiraattonni godina Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa dubbataniiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa ganda Hinnaa Dawwajaa, Caalii Jimaa fi Haroo Guddisaatti waajjirri gandaa hirmaannaa uummataa birrii miiliyoona 3,300 oliin ijaaramee xumuramuun eebbifamee jira. Jiraattonni gandoolee kanneen yaada kennaniin gurmaa'insa gandaa taasifameen tajaajila si'ataa ta'e naannoo isaaniitti argachaa kan jiranii fi rakkoo kanaan dura tajaajila argachuuf karaa dheeraa deemuun baasii hin malleef saaxilamaa turre irraa baraaramuu fi rakkoolee bulchiinsa gaarii fi kenniinsa tajaajilaa hiikaa jiraachuu himaniiru. Kanaan dura tajaajila wanta keessa turre hin beekna. Xinnoo gara gandaa gara aanaa deemanii rakkoo iyyachuun jira. Furmaata barbaacha deemuun jira. Kanaan dura rakkoon hin turre. Rakkoon ture qaana bira dhaqanii furachuu dhiisuun jira. Amma garuu gara gandaatti dhufuunsaa rakkoo bara dheeraa mootummaan itti yaadee kana nuu furuunsaa baay'ee gaariidhaan jedhanii kanuma irratti yoon kana jedhee irra bareedaadha jechuudha. Dura yeroo asii deemnu immoo mana murtii aanaa yeroo deemnu guyyaa 3 deebina guyyaa 4 deebina isayyuu furmaatan argannu dafnee furmaatan argannu. Waajjira poolisii yeroo deemnu sama waajjira poolisii deemnu as fufnee mana murtii gandaatti mana murtii aadaa gandaatti nu qixxaata bulchiinsi ganda keenya sirriitti nu qindeessa guyyaa 3 4 deemnu guyyaa tokkotti nu xumurama. Garuu inni guyyaa 4 5 deemnee aanaa deemnu hojii misooma keenya irra gufuu nuti ta'e amma asitti guyyaa tokkotti xumurannee galla. Bulchiinsi aanaa ganda Hinnaa Dawwajaa erga inni dhufee haala qilleensi kun erga gab jedhee immoo mana ijaarree hojii hojjennee isa duraan bosonatti fiignu gara qe'eetti deebinee hojii keenyatti deebinee gara misoomaatti deebinee hojjechaa jirra. Amma kanaaf iyyuu ergasii immoo hojii abdii guddaa keessa jirra. Amma fidanii obsaanuu galee kunoo ganda Hinnaa Dawwajaa bishaanis galee amma tajaajilaaf abdii guddaa jiraan jira. Baay'ee bareedaa kan namatti tolu. Mootummaa cimaa sadarkaa gandaatti hundeessuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuun tajaajila si'ataa kennuun caasaa haaraa gadi bu'een ijaarsi waajjiraa gandoota 12 keessatti karaa istaandardii isaa eegeen ijaaramaa jira kan jedhan bulchaa aanaa Gudayyaa Biilaa obbo Shibbiruu Tsaggaayee kunis tajaajila si'ataa kennamaa jiruun hawaasaaf bu'aa buuseera jedhan. Akkuma beekamu gaaffiin hawaasa keenya baroota darban keessa gaaffii guddaa qaba ture. Innis kenna tajaajilaa itti siqeenyaan argachaa hin turre bara baranaa kana keessa paartiin mootummaa paartii keenyaatiin hoogganamu yeroo ammaa kana buluun gandaa bulchuunis gandaa kan jedhuutiin dhaadannoo kanaan qabanne gandaa 15 qabnu keessa yeroo ammaa kana ganda 12 rakkoo nageenyaa tokko malee yeroo ammaa kana hojii keessa galanii gandi 8 guyyaa har'aa kan eebbifamu ta'uusaa fi kanaan dura kiiloomeetira hedduu deeme gara aanaatti deeme yeroo hundaa deebiin argatu ture deddeebi'ee gaaniin gaafachaa ture amma garuu iddootti siqeenyaatiin iddoo qeessaatti tajaajila gahaa argachaa jira waan ta'eef kanas hawaasni keenya dhugaa bahuu hin danda'a waan ta'eef inni kun qabatamaatiin waan aanaa kana keessatti rakkoo tokko malee tajaajilli kennamaa kan jiru ta'uu isaati. Waggoota sadan darban keessatti rakkoo nageenya hamaa ture. Rakkoo nageenya hamaa turan kana keessaa bahuuf qaamni nageenyaa hooggansi hojjetaa mootummaa raayyaa ittisa biyyaa milishaa nuti qabnu humni waloo keenya iddootti bobba'ee nageenya amansiisaa buusaa jiraachaa. Hooggansi sadarkaa gandaatti ramadames hawaasa wajjin qindaa'ee rakkoowwan hawaasummaa fi dinagdee hawaasaa furaa kan jiruu fi tajaajila hawaasni barbaadu karaa si'ataa fi qulqullina qabuun kennaa akka jiran dubbatu. Rakkoon bulchiinsa gaarii kaleessa gadda kan turan bara erga unii caasaa gandaatti gad dhufne rakkoo bulchiinsa gaarii hiikaa jirra. Rakkoon misoomaas hiikaa jirra. Iccitiin rakkoo misooma kana akkatti hiikaa dhufne tokko qindoomina hooggansaa fi hooggansa gidduutti kan jiru sirriitti qabanneeti qindoomni hojjechaa turre jechuudha. Lammata irratti qindoomina hawaasaa fi qindoomina hooggansaa waliin taane bu'uuraalee misoomaa rakkoo bulchiinsa gaarii rakkoo
nageenya sirriitti hiikaa jira jechuudha. Erga ganda kana uumne amma haala amansiisaa fi nageenyi isaa amansiisaa ta'ee uummanni nagaan bahee nagaan galaa nus ogeessii fi hooggansi sodaa tokko malee hamma qonnaan bulaa tajaajila. Qonnaan bulaan keenya kanaan dura tajaajila barbaachaaf gara aanaa deemaa ture, gara biilaa deemaa ture. Har'a garuu mana isaa jalatti argateera. Mana isaa jala darbee gandi kun haa xiqqaatuuti zoonii 3 fi garee 9 qabdi. Hamma mana isaa deemneetu tajaajilni barbaade kennu kan darraa darbe immoo yoo dhufe immoo tajaajila si'ataa waan ni barbaade yeroo barbaade sa'aatii barbaade akkaataa barbaadametti tajaajila kana kennaa jenna jechaadha. Itti aanaa bulchaa godina Wallagga Bahaa obbo Dassuu Lammii hawaasaaf tajaajila si'ataa ni kennina. Uummanni waggoota hedduuf tajaajila barbaachaaf karaa fagoo deemaa ture. Amma garuu mootummaan rakkoo hawaasaa furuuf ma'insa haaraa hojiirra oolchaa jira jedhanii gandoolee garaagaraatti hirmaannaa hawaasaatiin waajjiraalee ijaaruun qofti galma waan hin taaneef hawaasni tajaajila si'ataa fi haqa qabeessaa argachuu bifa diizaayinii akka naannoo keenyaatti gadi bu'een gandoonni keenya hawaasa isaanii hirmaachisiisanii ganda kana fakkaatu ijaarrataniiti kan jirani. Amma caasaan keenya uummata wajjin walii galee kenna tajaajilaa sadarkaa gandaatti fooyyessee deebii hatattamaa uummanni keenya kanaan dura sadarkaa aanaatti deddeebi'ee yeroo isaas maallaqa isaas qisaasessaa kan ture. Amma garuu asumatti tajaajila argatachuudha. Mootummaan cimaan gandatti hundaa'ee waan rakkoo qabu waajjira poolisii irra waan deemu, mana murtii irra waan deemu, abbaa alangaa irra waan deemu, bulchiisa aanaa irra waan deemu manni murtii aadaallee as taa'ee rakkoo hawaasa keenyaa akka inni furaa jiruu fi caasaan keenya gandatti ramadamee jiru immoo yeroo ammaa kana deebii hatattamaa hawaasa keenyaaf kennaa kan jiru ta'uu isaati. Kana qofaa miti gaa mana bareedaa kana kan inni ijaarame hirmaannaa uummata keenyaatiin carraa kanaanillee uummata godina keenyaa galateeffachuun barbaadachuudha. Maallaqa isaa utuu hin qusatiin muka ofii isaatii qeessaatti guddisee baargamoo haa ta'u muka adda addaa ofii isaatiin baatee fidee amma manni kun ijaaramee xumuramutti bira dhaabbateetu mana kana arra eebbaaf geessifatee jira jechuudha. Carraa gaariidha kun uummata akkasii qabna. Uummanni kun jijjiirama barbaada. Mootummaan kun paartiin kun akka inni jijjiirama fiduu fi carraaqaa jiru hin arga. Kanaaf badhaadhina maatii mirkaneessuudhaaf qe'ee qonnaan bulaa keenyarraa ka'uu qabna jennee nus ganamumaan waadaa gallee jirra. Hawaasi keenyas mootummaa wajjin qindaa'ee caasaa gandatti gadi bu'ee kanaa wajjin qindaa'ee deebiin hatattamaa yeroo ammaa kana rakkoo bulchiisa gaarii saccaanii deebisaa kan jiran ta'uu isaati.